Fayisa for Ethiopia. Who's got it on the line? It is Fayisa ahead of Myers. Sambata dorgommii waltajjiitiin gola bameen fageenyota sadiin kan hirmaatte Itoophiyaan meedaaliyaa warqee lamaa fi naasa tokko argatteetti. Dursee fageenya meetira 5,000 meedaaliyaa meetii Itoophiyaadhaaf kan fide atileet Abdiisaa Fayisaa Sambata fageenya meetira 1,500 olaantummaadhaan gola ba'e. Abdiisaan fageenyicha xumuruuf daqiiqaa 3 sekondii 40 fi maayikiroo sekondii 5 kan itti fudhate yoo ta'u atileetiin Awustiraaliyaa Kaameruun Mayers lammaffaa kan Speen Alex Pintaadoon sadaffaadhaan xumuranii. Meetira 5,000 meetii Itoophiyaadhaaf kan argamsiise Abdiisaan meedaaliyaan warqee fageenya meetira 1,500 injifate atileetii Itoophiyaa jalqabaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa umrii 20 gadi meedaaliyaa warqee argamsiises taasise. Fageenyuma meetira 1,500 koorniyaa dubartootaan ga'umsa dorgommiilee gulaallee mul'isteen tilmaama injifannoo kan argatte atileet Saaroon Barhee tilmaama kennameef milkeessuun meedaaliyaa warqee Itoophiyaadhaaf dabalte. Daqiiqaan 4 sekondiin 16 fi maayikiroo sekondiin 6 sa'aatii Saaroon fageenyicha xumuruuf itti fudhate yoo ta'u atileetonni Kanaadaa fi Jarmanii sadarkaa lammaffaa fi sadaffaan gola buun atileetiin Itoophiyaa biroo fageenyichaan hirmaatte Tsiggee Tashoomaa 12ffaa baate. Dorgommii biroo Sanbataa xumura argate gufachiisaa meetira 3,000 dhiirota atileetonni Keeniyaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabachuun meedaaliyaa warqee fi meetii yoo dhuunfatan Haayiluu Ayyaaloo sadarkaa sadaffaan gola buun Itoophiyaadhaaf naasa fide. Marsaa 20ffaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa umrii 20 gadi kun kibxata darbee galuudhaan guyyoota 5 darbanii Peeruu Liimatti dorgomaa turuun Sanbata gola bame. Sprints off the barrier. Remember 9:12, that championship record. She is taking the title here. That will be all that matters to her. I think she does just squeak that championship record. Atileetonni dargaggoonni umrii 20 gadi 1,700 fi 20 biyyoota 134 irraa dorgommii kanaan akka hirmaatanis atileetiin addunyaa beeksise. Atileetota 19 qabachuun waltajjichaan kan hirmaatte Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 6 meetii fi naasa 2 walumaa galaan immoo meedaaliyaa 10 argachuun Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa addunyaa irraa immoo Ameerikaa ta'uun sadarkaa lammaffaadhaan golabde. Shaampiyoonaa kanaan Itoophiyaan meetira 800,000 fi 500 meetira 3,500 fi gufachiisaa meetira 3,000 akkasumas suksukaan hirmaatteetti. Simboo Alamaayyoo gufachiisaa meetira 3,000 Madiinaa isaa meetira 5,000 Saaroon Barhee meetira 1,500 Abdiisaa Fayisaas meetira 1,500 atileetota Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee waltajjichaan argamsiisanii. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa umrii 20 gadi 19ffaa waggaa 2 dura Kolombiyaa Kaalitti dorgomeen Itoophiyaan warqee 6 meetii 5 fi naasa tokko waliigalaan meedaaliyaa 12 argachuun Ameerikaa fi Jamaayikaa taantee sadarkaa sadaffaadhaan xumuruun ishees ni yaadatama. Well, it's another edition of an old rivalry. Two of the biggest, if not the two biggest clubs in English football. amma kanan isinitti himu karoora Erik ten Hag malee asoosama Harry Potter metiin liigichi taphoota torbee sadaffaarra waan jiruuf gareen kun fooyya'ee deebi'uun xumura bara dorgommichaatti waancaa tokko fudhatee akka xumuru abdiin qaba. Kana kan dubbate kaleessa Old Trafforditti Liverpoolin goolii 3-0dhaan kan mo'aman leenjisaa Manchester United Erik ten Hagin torbee sadaffaa Premier League England tapha cimaa darbii Lancashire'n Liverpoolif Manchester United walitti fide injifannoo Liverpoolin xumurame. Tapha deeggartoonni Liverpool Old Trafforditti geeraran deeggartoonni Manchester United qe'ee ofiitti boquu itti caban Erik ten Hagif garuu ammas jechootan qoosanii bira darbuu ta'e. Tapha dogongora taphataan sarara gidduu lammii Biraazil Casemiro Manchester United gatii kaffalchiise kanaan Liverpool gooliiwwan lama Casemiroon balleessin argatan Luis Diaz daqiiqaa 35ffaaf 42ffaarratti galchee dursaa boqonnaa ba'e. Manchester United daqiiqaawwan 20 jalqabaa fooyyee ture ta'us erga goolii keessummeessan booda weerara taphattoota Liverpool dandamachuun dandeenye. Leenjisaan haaraa Liverpool Arne Slot milkaa'insa Liverpool Jurgen Klopp jalatti qabu itti fufsiisaniiru. What a goal that is! And Luis Diaz has two, and Liverpool have two, and that is as good as they come. Manchester United taphattoota haaraa ganna kana mallatteessifatan keessaa Joshua Zirkzee, Matthias de Ligt fi Mazraoui fayyadamaniiru. Ta'us Liverpool waliin morkachuun akka gaaraa itti ulfaateera. Liverpool taphichaan carraa goolii argate hunda osoo fayyadamee goolii kanaa ol Manchester United irratti galchuuf carraa qaba ture. Taphattoonni duraanii Manchester United xiinxaltoonni kubbaa miilaa Manchester United haala kanaan arguun nama dhukkubsa jedhan. Gary Neville
Liverpool goolii 5 ol Manchester United irratti galchuu qaba ture yoo jedhu Roy Keane ammoo taphichi Old Trafford ta'uusaa hin amanne daqiiqaa taphichaa guutuu taphattoonni Liverpool gara fuulduraa yoo fiigan waanuma Manchester United irratti goolii galchan fakkaata jedhe kana fudhachuun ulfaataadha jedha Roy Keane. Guyyaan kun Erik ten Hagiif guyyaa qaanitis jedha Gary Neville. Manchester United maayila baay'ee Liverpool irraa fagaatee duubatti hafeera kan jedhe ammoo Dion Dublin yoo ta'u Manchester United keessatti wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru kan jedhe ammoo Jamie Carragher. Baroottan darban dhaadachuu amala isaanii kan godhatan leenjisaa Manchester United Erik ten Hag ammoo tapha kanaan wanti gaariin dubbadhu homtinuu hin jiru jedhan. Taphattoonni sadi haaraadha Ogaarten ammoo ga'umsaaf hin taphanne kanaaf garichi hojii barbaada jedhan ta'us jedhan Erik ten Hag. Taphoonni liigichaa torbee sadaffaarra jiru anuma amanaadha. Xumura liigichaatti Manchester United waancaa tokko fudhateetuma xumura jechuun deeggartoota Manchester Uniteditti abdii horan. Liverpool taphicha injifachuunis ni malaaf jedhan. Casemiroon taphataa murteessaa Manchester United kan jedhan Erik ten Hag yeroo rakkootti taphataa Manchester United waan ta'eef nu waliin itti fufa jedhan. Liverpool waliin milkii kan eegalan leenjisaan Liverpool Arne Slot ammoo injifannoo itti boonnu ta'uu hin qabu kan caaluuf kan of qopheessinuudha jedhaniiru. Ta'us Old Trafforditti injifachuun waan addaati jedhan. Old Trafforditti goolii 11ffaa Premier League Englandin Manchester United irratti kan galche lammiin Egypt Mohamed Salah baay'ee gammadeera. Kun bara dorgommii kiyya xumuraa Liverpooliif taphadhu waan ta'eef hedduu natti toleera jechuun gammachuu isaa ibsate. Ammatti dhimma walii galtee kooti hin dubbadhu kan jedhe Mohamed Salah garuu Liverpool waliin milkiin baricha xumuruun barbaada jedheera. Manchester United mo'amuu isaatiin qabxii 3 qofa walitti qabate sadarkaa 14ffaarra taa'eera. Taphoota biroo Premier League England kaleessuma taphatame Newcastle United goolii 2-1 Tottenham mo'ateera. Alexander Isak fi Harvey Barnes gooliiwwan injifannoo lamaan Newcastle galchaniiru. Dambarni goolii takkitti Tottenhamiif garee ofii irratti galcheera. Enzo Marescadhaan kan durfamu Chelseanis dirree ofii irratti Crystal Palace waliin qixa ba'e. Taphattoota hedduu mallatteessifatee filannoof keessaa fudhachuuf kan itti rakkate Chelsea goolii Nicholas Jackson galcheen dursaa ture. Ta'us Everett Eze goolii Crystal Palaceif galcheen qixa ba'an. Taphoota sadeen darbaniin Chelsea tokko qofa mo'ate. From Fofana, it's Eze, it's brilliant, a top-class finish at Stamford Bridge. So honours shared in Chelsea's first London derby of the season, and probably over the big picture, that's just about right. Premier League Englandin sanbata Manchester Cityin hat-trickii Erling Haalandin gargaaramuun West Ham yoo injifatu Arsenal Brighton waliin qixa bahe. Pep Guardiolaan kana booda Haaland dhabuun ulfaataadha yoo jedhan Mikel Arteetaan immoo kaardii akeekkachiisaa lammaffaa Declan Rice'if kenname sirrii miti jechuudhaan komataniiru. Abdurrahman Amin dabalata qaba. Saka, and through the middle is Kai Havertz, who finishes adroitly with some aplomb. Premier League England torbee sadaffaan sanbata taphoota torba taphataman keessaa 4 injifannoon 3 qixaan goolabame. Arsenal Brighton Nottingham Forest Wolves Fulham Ipswich Town waliin qabxii wal fakkaataa goolii tokko qixaan yoo xumuran Aston Villa Leicester City goolii 2-1 injifateera. Manchester City Bournemouth fi Brentford ammoo goolii 3-3 morkattoota isaanii irratti galchuun injifatanii. Inside the opening 10 minutes, he is the man that you just cannot silence. Reesaatiin ala gara London kan imale Manchester Cityin goolii 3-1 West Ham United injifatee deebi'e. Erling Haaland goolii 3 Manchester Cityin ittiin injifate galchuun hat-trickii hojjeteera. West Hamiif goolii takkitti taphataa sarara ittisaa Manchester City Ruben Diastuu garee isaa irratti galche. Torbee darbes hat-trickii kan hojjete Haaland waliigala Manchester Cityidhaaf hat-trickii 11ffaa maqaa isaatiin galmeesseera. Taphoota 3 baay'ina goolii liigichaa galchees 7 gahuun jalqabbii isaa bareeffateera. Haaland goolii akka hin galchine dhaabuun ulfaataadha kan jedhan Pep Guardiolaan humna saffisaa fi murtee ariifataa isaa dinqisiifataniiru. Haaland taphoota Premier League 70 gooliiwwan 69 galchuun riikaardii haaraas katabeera. Turtii Super Sport waliin taasiseen Haaland ammatti miira gaariitu natti dhagahama. Yeroo gannaa boqonnaa irra turuun koo humna naaf dabaleera jedhe. Haaland kilaboota 72 Premier League keessa taphatan keessa kilaboota 51
caalaa goolii hedduu galcheera. Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Sport Gaarii Roos Haalaandii goolii hedduu galchuudhaaf qophii ta'uu isaa taphattoonni sarara ittisaa liigicha keessa jiran gamanumaan hubachuu qabu jedhe. Shaampiyooniin liigichaa Manchester Cityin taphoota 7 darban walitti aansee injifachuun baranas garee cimaa ta'uu mirkaneesseera. Torbee afuraffaa liigichaa ammoo Itaalitti Brentford simata. With some aplomb, and Arsenal have the lead. Arsenal filaa Emireetitti Brighton waliin taphachuun goolii tokko qixaan xumuranii tapha diraamaa hedduun dabalame kanaan Arsenal boqonnaa dura tapha miidhagaa taphatee gooliis galchuun dursaa ture. Kai Havertz daqiiqaa 38ffaa irratti kubbaa Bukaayoo Saakaa irraa argatee goolii galchuun Arsenal 1-0 dursaa tapha boqonnaa duraa xumuranii. Boqonnaa deebii garuu taateen daqiiqaa 49ffaa irratti ta'ee madaala taphaaf faallesse. Dursee kaardii akeekkachiisaa kan qabu Declan Rice kubbaa taphattoonni Brighton rukuttaa dabbii rukutuuf qopheeffatan tokko isaatiin abbaan murtee kaardii akeekkachiisaa dabalataatiin dirreedhaa baasanii boodarra dhiibbaa uumuun taphachaa kan turan taphattoonni Brighton Joo Pedro daqiiqaa 58ffaa irratti goolii galcheen Brighton-itti qixxeessee tokko qixaan goolabanii. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan adabbii Declan Rice amanuuf ulfaataadha ammallee murtee raajiidha jechuun qeeqanii. Declan Rice kubbaa tuqee osoo hin taane kubbatu isa tuqee garaanaatti bahe kan jedhan Arteetaan wanti ta'e garuu qabxii barbaadanis akka isaan dhabsiise himan. Taphoota liigichaa 7 darban keessaa 2 injifachuun tokko qixa kan bahe Arsenal boqonnaa taphoota intarnaashinaala booda darbii kaaba Londaniin Tottenham waliin taphata. Aston Villaan King Power'itti Leicester City goolii 2-1 injifateera. Amadou Onanaa fi Johan Duran goolii 2 Aston Villaaf galchaniiru. Tapha diraamaa hedduun dabalame biraatiin Bournemouth goolii 2-0 durfamaa duubaa ka'uun goolii 3-2 Everton injifateera. Abbaa dirree Evertoniif Michael Keane fi Calvert-Lewin goolii galchanii 2-0 hanga daqiiqaa 86ffaatti dursaa ture. Sanbooda Bournemouth daqiiqaa 10 gidduutti goolii 3 galchuun injifate. Antoonii Semenyo, Lewis Cook fi Sinisteraan taphattoota daqiiqaa 10 gidduutti goolii 3 injifannoo Bournemouthiif galchanii. Dirree isaa Portman Roaditti Fulham waliin kan taphate keessummaan liigichaa Ipswich Town goolii tokko qixaan xumuruun qabxii jalqabaa liigichaa galmeesse. Kilabichi torbee jalqabaa Liverpool torbee lammaffaa ammoo Manchester Cityin mo'amuun isaa ni yaadatama. In Premier League history, 3 goals in a matter of minutes, right at the end. Chelsean waliigaltee Nicolas Jackson dheeresse. Kilabni magaalaa London waliigaltee taphataa sarara fuulduraa Nicolas Jackson waggaa 2 dheeressuun hanga bara 2033 Stamford Bridge akka turu waliigalaniiru. Lammiin Senegal kun ganna darbe paawundii miliyoona 32 Villarreal irraa mallatteessuun isaanii yaadatama. Akkaataa waliigaltee haaraa kanaan waggoota 9f Stamford Bridge tura. Carraawwan galchii argate irra caalaa fashaleessuun kan komatamu Nicolas Jackson bara dorgommii darbe Premier League Englandiin goolii 14 galcheera. Taphataan ganna 23 kun bara dorgommichaa guutuu ammoo goolii 17 lakkoofsisee dabarse. Dilbata kaleessaa goolii Chelsea Crystal Palace waliin tokko qixattiin bahan galcheera. Haala kilaboota birootiin hin baramneen Chelsea taphattoota isaatiif waliigaltee yeroo dheeraa kennuu aadeffateera. Jacksoniin dabalata Cole Palmer, Steve Willian fi Kendrick Pires taphattoota hanga bara 2033tti Chelsea keessa turuudhaaf waliigaltee qabanidha. Enzo Fernandez fi Mike Panders immoo hanga bara 2032, Mikael Mudryk, Pedro Neto, Philippe Jorgensen, Moises Caicedo, Renato Vega fi Joao Felix immoo waliigaltee hanga bara 2031tti isaan tursiisuu qabu. Robert Sanchez, Beniot Badiashile, Noni Madueke, Kiernan Dewsbury Hall, Malo Gusto, David Washington, Omari Kelimani fi Romeo Lavian immoo waliigaltee hanga bara 2030 Stamford Bridge turuu taphattoota qabanidha. La Liga Spainin tapha Real Madrid Real Betis injifate irratti Kylian Mbappeen goolii 2 galcheera. Sanbata Barcelonaan goolii 7-0dhaan Real Valladolid injifachuun injifannoo dhibbantaa 100 itti fufeera. Dassaaleny Sirna. Dancing along the edge of the box. Flick to Mbappe! There it is! His first goal in La Liga!
ላሊጋ ስፔን ቶርቤ አርፋፋን ከሌሰ ሪያል ማድሪድ ሪያል ቤቲስ እንጅፋቸውን ሰደርካ ለማፋት ቱልፌራም በረከና ፓሪስ ሴን ጀርመን ገዲሶን ገረ ሎስ ብላንኮስ ከኑፌ ኪሊያን ምባፔን ጠበሳ ጀልቀባን ዋንጫ ሙዋሙዋቶታ አውሮፓን አታላንታን ረቲን ጎሊ ገልቹን የገሎስ ጠቦተ ላሊጋ ሰደን ደርበኒን ያሊ ዲግደሚ አፉር ገረ ጎሊቲ ያሌ ጎሊ ኦሶን ገልችን በውን ያደተማም ተበከሌሳቲን ደቂቃ 67ፋቲን ተጳን 75ፋቲን ፔናልቲን ጎሊ ለመገልቹን እንጅፈኖ ሪያል ማድሪድ ምርከኔሴም taphataan umurii 25 Kylian Mbappeen Paris Saint-Germain keessattiin goolii 256 galchuun taphataa goolii hedduu galcheedha. Laaligaa irrattiin yaalii 25ffaa gara gooliittiin erga yaaleen booda goolii galchuun milkaa'e. Kun ammoo barana taphattoota liigota Awurooppaa gurguddoo shanan keessaa taphataa yaalii hedduu gooliitti yaalii jalqabaa isa taasisa. Tapha kaleessaa booda televezyiinii biyyattii waliin turtii taasiseen kun anaaf yaadannoo addaati. Istaadiyeemii guddaa addunyaa kana Beernaabottiin goolii galchuuf fedhii olaanaan qabature inni guddaan garuu injifachuu keenya jedhe. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti tapha Las Palmas waliin qixabahaniin booda Mbappeen goolii akka galchuu dhiibbaa keessa gallee hin beeknu jedhan. Inni sarara goolii keessatti milkaa'aadha. Carraa hedduus ni uuma. Goolii galchuun garuu isaaf gaariidha jedhan. Shaampiyooniin Spain Real Madrid kaleessa Kylian Mbappee, Eder Militao fi Federico Valverdeen yaaliiwwan hedduu gara gooliittiin taasiseera. Yaalii Vinicius Junior ammoo sibiila gooliitti deebise. Real Madrid taphoota leegichaa arfan darbee mo'amuu baatus qabxii afuriin Baarseloonaan caalamee lammaffaarra taa'eera. Real Betis ammoo taphoota afur darban irraa qabxii tokko qofa argate. Kaleessuma Gironaan dirree ofiin alattiin goolii 2-0 Sevilla injifateera. Gironaaf Ivan Martins taphaan Abel Ruiz ammoo peenaalitiin goolii 2 galchan. Bara darbee ga'umsa fooyyaa mul'isuun hirmaannaa Champions League Awurooppaa kan argate Gironaan qabxii 7 sadarkaa arfaffaa yoo qabatu torbee dhufuun dursaa liigichaa Baarseloonaa waliin taphatam. Taphoota arfan darban injifachuun kan itti ulfaate Sevillaan qabxii 2 sadarkaa 19ffaarra jira. Kaleessuma Deportivo Alaves 2-0 Las Palmas, Osasunaan 3-2 Celta Vigo yoo mo'an. Getafen Real Sociedad waliin goolii malee qixabahe. Lamine Yamal brilliantly taken by Lewandowski. Laaligaa Spain taphoota sanbataan Baarseloonaan 7-0 Real Valladolid injifachuun injifannoo dhibbeentaa dhibbaan fullee. Taphichaan Raafiinaan goolii 3 galchuun haatirikii hojjetu. Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo fi Ferran Torres goolii tokko galchan. Haaraa kilabichaaf kan mallatteesse Dani Olmoon goolii lammaffaa kilabichaaf galchuu isaati. Baarseloonaan taphoota liigichaa arfan jalqabaa injifachuun qabxii 4 Real Madrid caaluun liigicha dursaa jira. Sanbatuma Atletico Madrid 1-0 Athletic Bilbao injifateem. Atleticof Angel Correatu gool injifannoo galcheem. Taphoota biroo sanbataan Ispaanyol 2-1 Rayo Vallecano, Mallorcaan 1-0 Leganes yoo mo'an, Valenciaan Villarreal waliin goolii tokko qixabaheem. Rafinha the other hat-trick for Rafinha. Beautifully finished. And what a season he's